waaqayyoon wal wajjiniin kadhanna sammuu keenya yaada keenya qalbii keenya banaa godhanneetu bakka jiru jiraannee waaqayyoon kadhanna. Waaqayyoo hin dubbata, waaqayyoo hin haasa'a, waaqayyoo hin dubbata, waaqayyoo hin haasa'a, waaqayyoo karaa kamiin iyyuu akka inni dubbatu abdiin qaba. Kanaaf mee iddoo jiru jiraannee bakka jiru jiraanneetu waaqayyoon waliin kadhanna. Kadhanna waaqayyoon yaada keessan banadha, fura keessan banadha, qalbii keessan banaa godha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Jaallatamaa abbaa keenya qulqulluu waaqa Israa'el gaafa ati dubbattu qilleensi, gaafa ati dubbattu galaanni, wanti hundumtinuu sagalee kee dhaggeeffata. Siif waan hundumaatti tole jedha. Ati haasa'i malee, ati dubbadhu malee kan si nageenya hin jiru. Wanti hundumtinuu siif tole jedha. Ati dubbattee dhaggeessifatta galaanota, dhagoota dhaggeessifatta dubbattee. Gaafa ati dubbattu du'aatu boolla keessaa ka'ee beeka. Sagalee keetiin kuubuutu qajeelee beeka. Sagalee kee naafa diriiree beeka. Nama jedhaaf jenna, nama taasaaf haasofna, nama lallabaaf lallabnu osoo hin taane isatti nu gargaarte, isatti nuuf goote, isatti nuuf dalagde oolmaa kan kee dubbanna. Gatii waaqayyootu galata jedhamee caafamee jira. Galata qabannee fuula kee dura jirra. Hamma nutti mul'ate, hamma nutti argame kana si eebbifna. Inni harka nu qabesi kan nu gargaares waaqayyo isa jiraataadha. Gaariidhaati gaafa hundumaa, guddaadhaati, beekaadhaati gaafa hundumaa, danda'aadhaati, jaalallee lafa onaati. Warri humni isaanii laafe biratti jabaatu, warra abdii isaanii dukkanaa'e mana keetti faafi. Gara kee dhufee kan qaana'e, gara kee dhufee kan bade hin jiru. Erga guyyaa dheengaddaa jalqabdee isa dur nutti dubbattu irra immoo dabaltee nutti dubbachaa jirta, dabaltee nutti haasaa jirta, nu sooraa jirta, nutti maa jirta, sagalee kee nu barsiisaa jirta, nutti maa jirta dubbii kee yaa Waaqayyo, nu sooraa jirta. Maaddii kee irraa nyaachaa irraa, harka kee irraa sooramaa jirra. Karaa ijoollee keetii daddabartee karaa adda addaa nutti dubbataa jirta yaa Waaqayyo. Galanni siif haa ta'u. Nu sooraa jirta ulfaadha. Soora kee argannee jirra ulfaadha. Kan nu sooraa jirusi, kan nu sooraa jiru, kan nu wallaanaa jirusi abbaa bara baraan jiraattu. Ati guddaadha, ati jabaadha. Humna ati qabdu adda, aangoo ati qabdu adda. Lafa sochoosa aangoon kee. Gaafa ati dubbattu lafa kanatti socho'a. Gaafa ati dubbattu wanti hin taane hin jiru. Ati dubbadhu malee sagalee keeti waan hundumaa ta'a. Sagalee kee waan hundumaan raawwatama. Kiristoosiin galata kee. Abba galata kee. Gooftaa bara baraa si haa galatu. Abbaa bara baraa si haa galatu. Si kee guddaadha. Kee guddaadha. Baratti si argine dubbanna. Baratti si agarree haasofna. Waan baay'ee nurraa gaf goote, waan baay'ee nurraa qabde. Jireenya keenya yaaddessu. Kan jireenya keenya sodaachisu, kan jireenya keenya miidhu baay'eedha ture. Garuu Waaqayyoo diddeetu akkan jiraadhuuf carraa naaf kenne. Diddee akkan jiraadhuuf haala naa mijeessite. Akka jiree caafamee jira. Danuu warri Gibxi gad isaan qaban keessaa warra Israa'el immoo caalaa baay'atanii lafa guutan kan jedhu barraa'ee jira. Eeyyee utuu jibbamnuu, utuu dhiibamnuu, kallattii garaa garaan utuu lolamnuu karaa kee mo'icha arganne, karaa kee injifannoo arganne, karaa kee jireenya arganne. Ololsi qabna. Ilaa badiisa keenya kan eegu, qaanii keenya kan eegu, yeelloo keenya kan eegu, kufaatii keenya kan eegu baay'eedha. Isa kufaatii keenya eegutti nu laanne, isa salphina keenya eegutti nu laanne, isa badiisa keenya eegutti nu laanne. Nu gargaarteetta ulfaadha. Laa waldaa kana gargaartee guyyaa galataa akka isaan qopheeffataniif carraa banteefii jirta galata kee. Si galateeffanna. Waldaan kun qophooftu iyyuu malee, waldaan kun galateeffatan iyyuu malee isaan qofa miti. Anis si galateeffachuun dhufe. Ilaa waldoota darraa kan dhufan si galateeffachuu dhufani. Maqaan kee haa ulfaatu. Olol jedhi kabajame. Waan balleessine manuu dhiisi. Ija araara keetiin nu ilaali. Keessi namummaa keenyaa kun qulqullaa'u. Yaada garaa keenyaa qulqulleessi. Nutti dubbachaa jirta ammas nutti dubbadhu. Nu sooraa jirta ammas nu soori. Nu dhiibaa jirta ammas nu dhiibi. Nu wallaanaa jirta ammas nu wallaani. Nu gorsaa jirta ammas nu gorsi. Nu eebbisaa jirta ammas nu eebbisi. Eebbamuun keenya kan aarsu. Gargaaramuun keenya kan aarsu. Jiraachuun keenya kan aarsu. Maa jalqabee humni hamaan sun karoorri isaaf sagantaan isaa hundumtinuu gubnee irraa gubatu. Maqaa nama Naazreetiin karoorri seexanaa, karoorri diinaa, hojiin hafuura hamaa, ergaan dhukkubaa jireenya namaarratti kan hojjetu, sammuu namaarratti kan hojjetu, kan nama dadhabsiisu, laphee namaa kan nyaatu, akeeka namaa kan nyaatu,
humna namaa kan nyaatu abdii namaa kan cufu hawaraanamu qaagoftaa Yesuus Kiristoosin hawaraanamu humna dhiiga hoolichaatiin hawaraanamu mul'isi aangoo kee eenyummaan kee mul'atu gooftummaan kee mul'atu sagalee kanatti dubbadhu nu soori nu wallaani jireenya keenya kanatti haasa'i sinnagaa dubbadhu ilaa si dhaggeeffatu obboleettiin kun si dhaggeeffatu obboleessi kun dubbadhu gooftaa si haa kadhatu hunduma isaa waan gooteef ulfaadhu sagalee waaqayyoo wajjin ilaallaa innis wangeela Luqaas 18 lakkoofsa tokkorraa kaasee dubbisa wangeela Luqaas 18 lakkoofsa tokkorraa kaasee dubbisa akkasidha yeroo hundumaa kadhachuun akka isaaniif ta'u kadhachuus akka hin dadhabne isaan barsiisuudhaaf Yesuus fakkeenya tokko isaanitti hime abbaan firdii waaqayyoon hin sodaanne nama hin sabeeffanne tokko mandara tokko keessa ture mandarichuma sana keessa immoo haati hiyyeessaa tokko yeroo yerootti deddeebitee anaaf isaanatti falmu gidduutti firdii qajeelaa anaaf kenni jettee ittiin boossi turte inni immoo ishee jalaa jedhee lafarra duraa harkise booddee garuu innumtuu waaqayyoon yoo sabeeffachuudhaa baadhe namas yoo sabeeffachuudhaa baadhe haati hiyyeessaa kun waan na dadhabsiiftu firdii kennuufi nan hawwayyaa kanaa achi dhuftee ani hin nuffisiifti jedhee gooftaan kana irratti dhaggeeffadhaa waan abbaa firdii jallaa kun jedhu waaqayyo immoo warra saaffoomanii guyyaa fareen gara isaatti yaniif dhugaa isaanii hin baasuuf hire yookiis lafarra dura harkisaare ani isinittan himaa dafee dhugaa hin baasaaf haa ta'u iyyuu malee ilmi namaa yommuu dhufu amantii lafarratti argata laataa jedhe amma lakkoofsuma arfan yookaan lakkoofsuma jaarraa kan nuti wajjin ilaaluu dandeenya turre garuu namoonni dubbisuu hin dandeenye waan jiraniif namoonni tokko dhaga'uun immoo dirqama ta'a kanaaf fedhee tananii gooftaan isin eebbisu guyyaa irraa waa'ee kadhannaa wal wajjin ilaalla maal inni kadhannaa jechuun what's the meaning of prayer kadhannaa jechuun maal jechuudha maal inni hiikuun kadhannaadha kadhannaani hundumti keenya fuula waaqayyoo duratti dhiyaanna kadhachuudhaaf maaliif kadhanna fuula waaqayyoo duratti dhiyaanne maal barbaanna kadhachuun waaqayyoo wajjin dubbachuudha waaqayyoo wajjin haasa'uudha kadhannaan akkuma kana immoo isa waaqayyoo dubbatu isa waaqayyoo haasa'u immoo dhaggeeffachuu jechuudha kadhannaan kadhannaan waaqayyoo wajjin dubbachuu akkasumas waaqayyoo wajjin haasa'u darbee isa waaqayyoo dubbatu isa waaqayyoo haasa'u immoo dhaggeeffachuu jechuudha calli malee waaqayyoo qofaan namatti dubbata miti namatu waaqayyootti dubbata waaqayyoo namatti dubbata kadhannaa keessatti kanaaf kana jechuun kominikeetiin jiraachuu waaqayyoof nama gidduu neetworkiin jiraachuu qaba gaa kadhachuudhaaf neetworkiin namaaf waaqayyoo walitti fidu neetworkiin hojjechuu qaba siistemni namaaf waaqayyoon gidduu jiru gaafa kadhatan hin jiru taanaan waan kadhatan hin jiru utuu qalbii diddiirrataniitu galateeffatanii qalbii diddiirratu karoora isaan nama harkaa bada akkaataa isaan nama harkaa tamsa'a neetworkii isaan jiru taanaan maaliif kadhachuun waaqayyoo wajjin haasa'uudha kadhannaan kun hojii hafuuraati hojii yaadaan godhamuudha kadhannaan gocha yaadaati silaamti isaayyuu yaadni namaa afaan namaa kadhate yaadni namaa iddoo biraa jira taanaan faayidaan qabu afaan namaa waaqayyoon kadhate yaadni namaa iddoo biraa jira taanaan hiikan qabu kadhannaan sun kadhannaa hiikan qabne kadhannaan sun abbaa hiikaa gaafa kadhatan hin jiru taanaan waan kadhatan hin jiru utuu qalbii diddiirrataniitu galateeffatanii qalbii diddiirratu karoora isaan nama harkaa bada akkaataa isaan nama harkaa tamsa'a neetworkii isaan jiru taanaan maaliif kadhachuun waaqayyo wajjin haasa'uudha kadhannaan kun hojii hafuuraati hojii yaadaan godhamuudha kadhannaan gocha yaadaati silaamti isaayyuu yaadni namaa afaan namaa kadhate yaadni namaa iddoo biraa jira taanaan faayidaan qabu afaan namaa waaqayyoon kadhate yaadni namaa iddoo biraa jira taanaan hiikan qabu kadhannaan sun kadhannaa hiikan qabne kadhannaan sun kadhannaa faayidaa hin qabne waldaan kiristiyaanaa kun egaa sagantaa kana qopheessanii namoonni amma kadhaa danda'ame dhufanii iddoo kanatti akka waaqeffataniif akka kadhataniif waamicha nuu godhanii jirani maqaa isaan eebbisu amma yeroo deebi'een jedha garuu iddoo kana kan dhufne yeroo ammaa maaliif dhufne kadhachuudhaaf dhufne waaqayyo wajjin dubbachuudhaaf dhufne waaqayyooti booqa hiikaa dhufne waaqayyoota gudunfaa kufraa dhufne kan gudunfaa namaa furu kan ibboo namaa hiiku paasterii raajii amanaa wangeelaawii miti waaqayyoodha kan kadhatan nama miti waaqayyoodha waaqayyoota abbaa furmaataati waaqayyoota abbaa hiikaati
zakova lorabo lara dija kilal vena waaqayyo abbaa hiikaati ichidhaan እግዚአብሔር ነንዳ waaqayyo waaqa waan baay'ee gochuu danda'udha. waaqayyo waaqa waan hundumaa gochuu danda'udha. wanti waaqa dadhabu hin jiru. wanti waaqayyootti cimu hin jiru. nan dhufa iddoo amma dubbise mata duree masaa yoo ilaalle waan tokko jedha kan isin ajaa'ibu fakkeenyaa hiyyeessaa tokko abbaa firdii jallaa'idha. fakkeenya haadha hiyyaa tokko abbaa firdii jallaa jedha. dubbifanneerra wal wajjin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa kadhachuun akka isaaniif ta'u kadhachuus akka hin dadhabneef jedheetu isaan barsiisuudhaaf fakkeenya kana isaanitti hima. isaan barsiisuudhaaf maal godha? fakkeenya kana isaanitti hima. fakkeenya kana isaanitti dubbata. fakkeenya kana isaanitti hima yookaan fakkeenya kana isaanitti dubbata. abbaa firdii waaqayyoon hin sodaanne nama hin sabeeffanne tokko ture jedhe. abbaa firdii maal godha? nama hin sodaatu waaqayyoon hin sodaatu nama hin sabeeffanne tokko ture. mandara sana keessa immoo jedha mandarichuma sana keessa immoo jedhe gooftaan fakkeenya kana gaafatti himu haadha hiyyeessaa tokkootu yerootti deddeebitee anaaf isanatti falmu gidduutti firdii qajeelaa kennu jetteetu timboosi turtee jedha. na waaqa hin sodaatu nama hin sabeeffatu abbaa firdii jallaa kunidha gooftaan. mandarama sana keessa immoo haadha hiyyeessaa tokko turteedha. isheen kunidha itti deddeebitee boonsi anaaf isanatti falmu gidduutti firdii qajeelaaf kennu jettee rakkifteedha gaafannuma. ilaalaa egaa kadhannaaf yeroo amma egaa as keessatti waan lama argaa irra as keessa yeroon jira as keessa kadhannaan jira. baay'inni yeroon yoo jennu yeroo hundumaatti deddeebitee rakkifti. yeroo hundumaa har'a deebor hin jedhu guyyaa tokko dhattee iftiin jira macaafni kun yeroo hundumaa'edha. garuu inni waaqan sodaatu nama sabeeffatudha abbaa firdii jallaa kun. garuu waan isin dhibu isheen maal godha? isaanitti falmu gidduutti firdii qajeelaaf kenna jettee gaafa isheen gaafattu inni immoo ishee jiraatee lafara dura harkisee jedha. garuu lafara dura harkisuyyuu malee inni immoo ishee jiraatee deemaan lafara dura harkisee erga jedhee booddee garuu innumtu waaqayyoon sodaachuudhaa baadde nama siyoon sabeeffachuudhaa baadde haati hiyyeessaa kunii waan na dadhabsiiftuufi firdii kennuufiitu narra jira jedheedha. kanarratti gooftaan dhaggeeffadha waan abbaan firdii jallaa kun jedhu. waaqayyo immoo warra saafamanii guyyaa margan gara isaatti yaniif dhugaa isaanii hin baasuufiidha. dhugumaan ishiin dhugaa isaanii hin baasaa fedhe gooftaan. dhugaan si jalaa kan miliqe dhugaan si jalaa kan bade waaqayyoon kadhattee kan dadhabde nan nuffettee abdii kuttee kan jirtu karaan sirkaa bade akeerri sirkaa bade kombaasii jireenyaa wallaalte akkaataa jireenyaa wallaalte haalli hundumtuu sitti dukkanaa'e abdiin hundumtuu sirkaa bade ilaa muka gidduu kan jirtu qabaa gidduu kan jirtu abdii kutatte waan qabattu wallaalte dhiphachaa kan jirtu har'a dhaggeeffadhu waaqayyo biraa kan nuuf ergaan sii qabaa. waaqayyo akkas jedhe dhugaan kee hin baane waaqayyo dhugaa kee nan faradade waaqayyo qarshii qabdu namatti fitte qarshii qabdu itti laatte utuu amante amanamummaadhaan waa namatti laatte jennaan sirrikaa fuudhe calqan si jalaa jedhe waan gootu kan wallaalte waan ilaaltu kan wallaalte ilaarra akka jedhe gooftaan gooftotaa mootii moototaan ni ta'e ilmi waaqayyo Yesuus Kiristoos dhugaa kee siin baasa dheerra. siif ilaalama dhimmi keedhe waaqayyo irra. ilaa dhaggeeffadhaa macaafa kun dubbachaa jira. dhimmi kee siifan ilaalama. yeroo itti fudhatu dhimmi keedhe waaqayyo. yeroo itti fudhatu dhimma keetti siifan ilaala dhala kosiin jedha gooftaan. bara baraan maqaan isaa galataa argatu. dhugaa isaanii hin baasaa fedhe waaqayyo. yaa dhugaa isaa hin baasaa fedhe. kanaaf akka dhugaan keenya ba'uuf immoo maal gochuutu nurra jira re. Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5:17 irratti maal jedha sagalee waaqayyo kadhata keessanittuma fufaa malee inni isinaayidha. irran deebi'a. Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5:17 irratti kadhata keessan ittuma fufaa malee maal hin ta'inaa jedha inni isinaayidha. ilaa dhaggeeffadhu kadhata keessa maal hin ta'inaa itti fufaa malee inni isinaa. guyyaan guyyaa sa'atii kadhachuu murteessite yoo hin qabaanne kadhannaaf yeroo kamiyyuu akka hin qabne baruutu namarra jiraata. maaliif yeroo kadhannaati yeroo amma qoramtee jirtu keessa kadhachuu qabdaati. sagalee waaqayyoo Roomee 12:12 irratti waan tokko jedha.
abdii qabdanitti gammadaa waaqayyoon kadhachuutti cimaa abdii qabdanitti gammadaa jedheetu rakkina obsaa erga jedhe booda waaqayyoon kadhachuutti cimaa haleluuyaa akka nuyi cimnu barbaada waaqayyo kadhannaatti malee akka nuyi laafnu barbaadu yeroo maaliif waa yeroo kas barbaada yeroo ammaa kana namni kadhatatti cimaa jira namni aduutti cimaa jira tiiktookii irraa wal lola yeroon tiiktookii ilaaluudhaa baay'eedha yeroon feesbuukii ilaaluu baay'eedha yeroon oduu dhaggeeffachuu baay'eedha yeroon hiriyaa wajjin haasa'uu baay'eedha yeroo waaqayyoon kadhachuu garuu xinnoodha yoo jiraateyyuu hin jiru yooma jiraateyyuu xinnoo ta'e mul'ata iddoo addaatti yeroo agarru mana kiristaanota baay'ee keessatti waan baay'eedhaaf yeroo nyaachuu yeroo ijoollee wajjin taphachuu yeroo ijoollee ofii bashannansiisuu hin argama garuu yerootti kadhannaadhaa qabatanii wajjin kadhatan yeroo xinnoodha yooma jiraateyyuu nu agargaara garuu sagalee waaqayyoo maal jedha kadhata keessanitti ofumaa malee inni sinaa haati hiyyeessaa kuni akka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbatu kanatti haati hiyyeessaa kuni gargarin kun nadideedha kuna itti marmaareen dadhabee akka itti marmaareen dadhabeen naa kennuu dide dhimma koo ilaaluu dide kanaaf har'a booddee ittiin deebi'u hin jenne ittuma deddeebite laalala boofaa hassuu darbeena ittuma deddeebite nuffiteen neemne namaam gooftaan immoo warra alkanii guyyaa gara isaatti bu'aniif dhugaa isaanii baasaa fedhe waaqayyo kana irratti hin nuffine eenyutti kadhata nuffitee dhaabattee kan jirtu har'a kadhata dhiiftee dhaabdee kan jirtu eenyu jedhatti har'a ergaan sii qaba dhaggeeffadhuudha waaqayyo kan sitti mujjira waaqayyo siin jedha inni isin kadhatale waaqayyo ilaachi keessa jilbee kee keessa jira inni bu'aa sii qabu jilbee keessa jira abrahaamiin akkeedhe jilbee kee keessaa beesidhaadha eessa jilbee kee keessa achi beesidhaadha madee garaa bakkeetti dhufa alaan beesidhaadha hin jenne jilbee kee keessaa beesidhaadha namni kadhata dhiiftee aartee namni gadditee kadhata dhiiftee jirtu namni namatti aartee kadhata gargar dhaabdee jirtu jilbeenfannaa namni dhaabde ilaa har'a waaqayyo akkeedha deeffatu iddoo aarsaa kee haaressi jedhe waaqayyo dubbii qabaa si wajjin haasaa qabaa haareffadhu iddoo aarsaa kee naaf haaressi jedhe waaqayyo har'a maqaan isaa bara baraan galata argatu namoota tokko tokkoof yeroon kadhannaa isaanii yeroo tajaajila argatanii waliin kadhatanii fi yeroo gara waldaa kiristaanaa deeman qofa ilaalla yeroon kadhannaa isaanii yeroo tajaajila argatanii waliin kadhatan akkasuma immoo yeroo waldaa kiristaanaa deeman qofa nama yeroo kadhannaa qaban akkasuma yeroo hojjechuu yoo ilaalle yeroo kophaa fi yeroo maatii waliin taphatanii dabarsuudha yeroo nyaachuus jira yeroo dhuguu jira yeroo rafuu jira akkasuma illee kan kanaaf fakkaatan illee yeroon kadhannaaf adda ba'e mana kiristaanota baay'ee keessatti illee hin jiru mana kiristaanota baay'ee keessatti argamu yeroo nyaachuu jira garuu kanaaf waa yeroo kaasuu barbaade yeroo miti hin jenne dubartiin kun haati hiyyeessaa kun itti deddeebite dhatte warri akkasii kun yookaan immoo warri hin kadhanne yeroo hin qabne kadhannaaf yeroo hin qabne kun hin badu jechuu miti hin jiraatu eenyuyyuu hin jiraatu maal inni maqaan yoo hin kadhanne hin jiraatu garuu bara jiraatan waan ofii barbaadan argachuu danda'u maleessa waan waaqayyo isaaniif qopheessee fi waan barbaachisu guutummaatti abuuranii maal argachuu danda'an darbuu danda'an kana jechuun namoonni waaqayyoon hin kadhanne namoonni waaqayyoon wajjin hin jiraanne haa tajaajilan iyyuu malee dhaggeeffadhaa haa tajaajilaman iyyuu malee hirbaata qulqulluu fudhatan iyyuu maleessaa warri waaqayyoon namni waaqayyoon hin kadhanne tokko bara jiraatu hundumaatti waan waaqayyo isaan qopheesse arguu hin danda'u akka jira wajjin qulqulluun gaafa dubbatu nuun garuudha afurri qulqulluutti mul'ifameera Phaawulos laa gartanii amma gaa hin kadhatu taane afurri qulqulluutti wal quunnamtii hin qabu neetworkiin isaa akka wajjin hojjechaa hin jiru kanaaf waan waaqayyo qopheesseef waan waaqayyo kaa'eef fuula darbuu hin danda'u kan biraaf ta'a kan biraaf sokka waaqayyo nu haa gargaaru kanaaf macaan qulqulluu keenya keessaa tajaajilaan yeroo hundumaa maa inni yeroo kadhannaa hin qabne kadhannaa isaa yeroo tajaajila isaa caalles hin argamu akka shaamaatu ifraamuuti waan tokko jedha Phaawulos namni waaqayyo argamichi Yaaqoob ifama namni waaqayyo argamichi Yaaqoob akka jedha Yaaqoob boqonnaa fi lakkoofsa lama irratti waa qajeeltu malee hin qabattanidha waan nama hawwitanii ajjeesuuf hin kaatu isaa hawwitan argachuu hin dandeessan nama qoccoltu nama loltus kanaanis waaqayyoon kadhachuu waan niiftaniif wanta barbaaddan taa qabxii shirmaa kana dhaggeeffadhala waaqayyoon kadhachuu waan niiftaniif wanta barbaaddan jechuu dadhabdaniidha
namni waaqayyoon kadhachuu dhiise waan barbaade argachuu hin danda'u. Obboleettii kana ragaa jirta deeyyaadha. Obboleessa kana ragaa jirta deeyyaadha. Obboleessa kana dhaggeeffatu. Isin caaleen dubbachaa jira miti. Isin irra guddaa ta'een haasa'aa jira miti. Yeroon kun waldaa kiristaanaan keessa waaqeffadhu keessatti irraa kaasee dubbadde nan salphachiisu. Yerootti baay'ee kananni laafeedha. Inni kanatti dhaabatee kana ta'a. Inni tokko feesbuukii dhaabatee kan qaba. Taa'ee waa'ee waldaa waldaa kiristaanaan keessa waaqeffadhu keessatti irraa kaasee dubbadde nan salphachiisu. Yerootti baay'ee kananni laafeedha. Inni kanatti dhaabatee kana ta'a. Inni tokko feesbuukii dhaabatee kan qaba. Taa'ee waa'ee waldaa kiristaanaa waa'ee kee jirtu keessa namni taa'ee yoo waa'ee cufamuu baate waaqeffatu taa'ee waan wangeela ilaalu fakkaateetu taa'ee feesbuukii kan qaba. Waan adda addaa hojjeta namni. Waaqayyo gooftaan machaan waa gargaaru. Kanaaf waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftanii waan barbaadan qabachuu dadhabdanii raba Yaaqoob egaa. Eree waan barbaanne qabachuu dadhabuu nu haa oolchu waaqayyo. Kadhanni keenya isa waliin qabnu gonkumaa gabaabaa hin ta'u. Jaalala dhugaa yoo waaqayyoof qabaanne fuula isaa dura turreetu kadhachuuf yeroo hin dhabnu beeka. Kadhanni keenya jaalala dhugaa yoo waaqayyoof qabaanne kadhata keenya geetti fuula isaa turre kadhachuudhaaf yeroo hin dhabnu. Gaafa hundumaa kadhanna. Jaalalli isaa waliin qabnu yoo gadi bu'aa ta'e garuu fuula isaa dura turre kadhachuu caalaa waan biyya lafaa kana jaallachuutti yaada keenya hidhanna. Waaqayyo inni jiraataan kan nu haa gargaaru. Obboleessa koo sagalee waaqayyoo keessa akkeedha. Maaliif kadhannaan irree waaqayyoo sochoosa. Kadhannaa irree waaqayyoo sochoosa. Haa ta'u malee garuu kadhannaa waaqayyoon sochoosu dura nuti kadhannaa waaqayyoon socho'uu qabna. Nuti kadhachuudhaaf waaqayyoon socho'u afurii waaqayyoon sochoosuu qaba. Sochoosuu afurii waaqayyoodha. Hirriba kan isin dhibu hirriba qoo ergan xumure booddeen kaan hin jiru. Afura waaqayyoo fayyadamuu qofaatu nama baasa. Afura waaqayyoo fayyadamuu. Afurri waaqayyoo yeroo kadhannaaf halkanis ta'e guyyaa bakka hojiittis ta'e bakka birootti nu kakaasa. Afurri waaqayyoodha. Yeroo sanatti waaqayyo waan nuuf hojjechuuf yookaan waan nuun hojjechuuf barbaade ta'uu danda'a waan ta'eef yeroo akkasii waaqayyoon jalaa diduu hin qabne obboleessa tokko waaqayyo shamee kana waamee jalaa dinne laatu. Har'a sinan kaasaa kaama qaayee sirriba fuuraa kiya. Kaa riba du'aa kiya. Gara riba ulfinaatti, gara riba boqonnaatti, gara riba gammachuutti ba'a. Ajajeera humna dhiiga olichaatiin. Darbaa gara humna dhiiga olichaatiin gara ulfinaatti. Kanaaf konferensiin kun qophaa'ee waldaan warra wangeelaa Beenezer gaafa qopheessitu waan nu ta'ee darbuu qaba. Waan nu hojjetamee darbuu qaba. Waan nu mijee darbuu qabu akkuma tollisee darbuu qabu. Gooftaan bara baraan galata argatu. Bara keenya kana kiristaanota hedduu maaliif hin kadhattan jettan yoo gaafatta waan tokko isiniin jiru. Yeroon qabuu jedhaniitu nuuf deebisu. Yeroon kadhannaan qabu jedhanii. Barni amma keessa jirru kun bara namni hundinuu maal ta'uudha? Ani hojiin qabameen jira yookaas immoo maal jedha? Oo bakkinee biisin hin jiru. Inni hambuusi yerootti jedhamu agarra. Yeroo miidiyaaf odu'aa hawaasaa keessa jirru dhageenyu immoo jidhabdoota baay'eetu jira jedhamee dubbatama. Yoo ilaaltan waldaa kiristaanaa kana keessa yeroo malee sagantaa waaqeffannaa adda kutanii kan ba'an yoo gartan namoota hojiin itti baay'ate utuu jedhaman yaadaman utuu hin taane dargaggoota hojii ariifachiisaa hin qabne. Karaa xumuranii ba'an faarfannaan sokkuudha isaan faarfannaan sokkuu waan akka dinqii waa ilaaluu barbaadu dhaqanii raajii ilaala wallaanii kan dhumaa miti lafarratti argaa irraa iddoo raajiin jiru bakka waan takka raajii sun raawwataman raajiin deebinan sokkuu faarfattoonni faarfatanii teenyaan tokkuu faarfataan faarfatee teenyaan sokkuu amala akkasii jira obboloo tokko yaada akkasii jira yeroo baay'ee kun immoo jireenyaan nun ga'u haati hiyyeessaatti deddeebitee booshee kanaaf firdii qajeelaa kenne Yesuus Kiristoos bara baraan jedhamu. Kan isin dhibu macaafa qulqulluu keenya keessaa waan tokko kan jiru agarra. Efesoon boqonnaa 5:16 irraa kaasee Efesoon boqonnaa 5:16 irraa kaasee maal jedha? Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsinitti hojjedhaa. Guyyoonni kun guyyoota maali? Guyyoota gadhee waan ta'aniif
yeroo isiniif kenname tun dabarsinitti hojjedhaa. Yeroof kadhannaan wal qabatee jira. Hojjedhaa. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa utuu jedhu agarra. Guyyoota gadi waan ta'aniif guyyoonni kun yeroo isiniif kennamee jiru akka kadhattani yeroo isinii kennameera. Yeroo akka kadhattuuf sii kenname kanatu dabarsinitti hojjedhu. Yeroo Waaqayyo sii kenne kanatti hojjedhu. Waaqayyo sii kenne kanatti hojjedhu. Yeroo Waaqayyo sii kenne kanatti dalagi. Yeroo Waaqayyo sii kenne kanatti buushi. Kana ta'uu baannaan ulfaataadha. Waaqayyo yeroo keenya eenyuuf illee akka kennu hin barbaadu. Yeroon keenya qabeenya Waaqayyo nuuf kenneef nuti kenne beekne wanta ulfina Waaqayyoof ta'uuf Waaqayyoon galateeffachiisu hojjechuutu nurraa eegama. Yeroo keenya keessa yeroo kun nuu kenne kana keessa. Yeroo isinii kenname tun dabarsi maal ta'a itti hojjedha waan jedhu itti hojjedha. Waaqayyo biyya lafaa kanarratti akka itti fayyadamnee dabarsinu qabeenya gurguddaa sadii nuuf kenneera. Isaan kunis yeroo time akkuma kanallee enerjii maallaqa yookaan isaan kun sadan akka itti hojjennee dabarsinuufi malee qabeenya keenya hatame kallattii garaagaraan bakka buufachuu dandeenya. Qabeenya keenya hatame nu jalaa bakka adda addaa karaa garaagaraa bakka buufachuu dandeenya qabeenya keenya hatame. Garuu kana isin dhibu yeroo keenya hatame garuu wanta bakka nuuf buusu wanti yeroo keenya hatame bakka nuuf buusu jiru. Qabeenya hatame hin deeffanna. Hojjennee deeffachuu dandeenya waan adda addaa goone. Yeroo keenya hatame garuu isaaf hinna. Mataan qulqulluu yeroo isiniif kenname tun dabarsinitti hojjedhaa. Abbootiin keenya wanta qomammaaku yeroo hin dabarte himmaan hin deebitu. Amma guyyaan kaleessaa darbee hin deebi'u. Guyyaan irraa hin darban hin deebi'u. Kanaaf yeroo nuu kennamee jiru kanatti hojjechuu qabna. Sa'aatii nuu kennamee jiru kanatti hojjechuu qabna. Waaqayyo isaan nurraa barbaada. Gara waldaa kiristaanaa fi bakka kadhannaa garaagaraatti yoo deebine kadhannaan bara keenya gaggeessu hafuura Waaqayyoo osoo hin taane iddoo baay'eetti agartanii yeroo kan sa'aatii hafuura Waaqayyoo gaggeeffamnee kadhataa jirra yoo ta'e sa'aatiin gaggeeffamnee kadhachaa fi waaqeffachaa jirra jennee nu sobsiisu. Amantoonni taa'eltoonni waldaa kiristaanaa bara keenya keessatti hojii hafuura Waaqayyoo hojjetutti amana osoo hin taane sagantaa sa'aatiin kaawwatan yookaan jedhan yoom xumurama jedhaniitu isa yaadu. Kana laalaa bara akkasii keessa amma gaa namni sa'aatiidhaan dhuguma hafuura Waaqayyoo hojii gaggeeffameera. Gaafa akka jedhu kadhannaan hafuuraan gaggeeffamne kadhannaan hafuuraan gaggeeffamuun kan kadhatamudha. Hafuura Waaqayyoon gaggeeffamuun kadhatamuudha malee sa'aatiin itti xumuramu yoo magaalaata jechuudhaan sa'aatiin gaggeeffamanii kadhachuu kan xumuramu miti. Hafuura Waaqayyoon gaggeeffamnee akka nu barbaada Waaqayyo. Yeroo kadhannaadhaaf kaanu yaadni keenya sa'aatiin gaggeeffamuu osoo hin taane hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamnee akka kadhannu barbaada. Isa barbaade isa dubbachuun barbaada. Kan garuu gaafa akka jedhu yeroon waldaan kiristaanaa kadhatte dhiisanii callumadanii kadhatarra soquu dhiisanii daldaluu dhiisanii hojjechuu dhiisanii kadhata kadhachaa oolu miti. Garuu akka hafuurri gaggeessu nama gaggeessu natti yoo kadhatan gaarii. Akkanatti yoo kadhatan gaarii. Akka nu gargaaru. Efesoon 6:8 irratti waan tokko jedha. Waan tokko jalaalaalee gajaa qabaatti. Kadhataa himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraa gaggeeffamaati kadhadhaa. Kadhataa himata keessan keessatti hundumaadha. Keessatti yeroo hundumaa hafuuraa gaggeeffamaati kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa obsaaniitti jabaadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa hundumaafis kadhadhaa. Warra maaliif? Warra Waaqayyoof qulqullaa hundumaafis kadhadhaa. Kadhannaan hojii hafuuraan gaggeeffamanii kadhatanidha malee akka hojii warra biroo sa'aatiin gaggeeffamanii kan hojjetanii fi sa'aatiin herregatanii kan fudhatan miti. Waaqayyo kadhata sa'aatiin gaggeeffamu osoo hin taane kadhata hafuuraan gaggeeffamutti gammada. Dhaggeeffadhaa gaarii godhaati. Kadhata sa'aatiin gaggeeffamutti Waaqayyoon itti gammadu. Kadhata hafuuraan gaggeeffamutti gammada. Hafuuraan gaggeeffamaa kadhadhaadha waan ta'eef. Namni hafuuraan gaggeeffamee kadhatu waa argata Waaqayyoorraa waa fudhata. Hafuuraan gaggeeffamnee kana gaafa kadhannu Waaqayyoorraa waa arganna. Waaqayyootu waa nuu kenna gaafa sana. Waaqayyo biraa waa arganna gaafa sana. Waaqayyootu kennaa nuu kenna gaafa sana. Isa nu rakkisetu hiikama gaafa sana. Balbala cufamaa abbatuma nama. Shibboola qatetu hiikama. Du'aan seenaa nama akka abdii namaatu haara. Seenaa namaa jijjiirama gaafa sana. Dinqiidha Waaqayyo. Qayyoo Waaqa dinqii godhu. Qayyoo Waaqa dinqii hojjetudha waan ta'eef. Gochuutu nurraa eegama. Hafuuraan gaggeeffamnee kadhachuu. Haati hiyyeessaa yeroo hundumaatti deddeebitee rakkiftee furmaata argatti. Yeroo hundumaa kadhachuun akka nurra jira barsiisuu barbaadate gooftaan. Guyyaa hundumaa yeroo hundumaa every day sometimes isa jedhan miti yookaan immoo yeroo tokko osoo hin taane yeroo hundumaa deellee kan nu barbaada wajjin dubbannu barbaada. Akkuma isaa wajjin haasuu barbaada ijoollee isaati kan. Akkuma isaa haasofsiisnu barbaada ijoollee isaati kan nuti.
nu jaallata waan ta'eef nu yaada ansaa bara baraan galataa argatu walloota kiristaanaa hedduu keetti yeroo ammaa sa'aatiin keenyan girgiddaa yookaan immoo iddoo aarsaa